Qorannoo ajjechaa qondaala siyaasaa ABO Battee Urgeessaa gaggeeffamaa jira jedhame ilaalchisuudhaan dhaabni adda bilisummaa Oromoo yaaddoo akka irraa qabu ibseeti jira. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii uummataa ABO'ti. Qorannoon jedhame nuuf yaaddoodha. Sababiin isaas nuti qorannoon qoratamu qaama walabaan akka qoratamudha kan gaafanne. Maaliif qaamni irra qorannoo nan geggeessa jedhu kun jechuun qaamni aangoo siyaasaa harkaa qabu yeroo adda addaatti jaala kana mana hidhaatti hiraarsaa ture. Jaalli kun hidhaa bara darbe ba'e keessas jaallanni hoogganoota adda bilisummaa Oromoo kanneen Abdii Raggaasaa fa'aa, Mikaa'el Booran fa'aa, Kennasaa Ayyaanaa fa'aa, qondaalota siyaasaa adda bilisummaa Oromoo warra hangafa irratti argaman waliin hidhatanii hidhamaa ture. Isaan hangarraatti haqaa haqaaqamee mana hidhaatti gurguramanii jiru. Inni garuu dhukkuba mana hidhaa keessatti hiraarsa isarra ga'aa tureen dirqamanii gadhiisanii warri aangoo siyaasaa harkaa qaban. Ammas taanaan qaamni walabaa adeemsa ittiin qoratu akka qoratudha kan gaafataa turre. Ammas taanuma jajjabeessine himanna. Kan yaaddesse immoo ka'umsumarraan qorannicha garamitti akka inni haqaaqamaa jiru wantoota agarsiisan wantoota isaan miidiyaan bahanii dubbatanii fi haalota lafarratti argamaa jiran walitti qabsiisneeti ibsa sana baafne. Ibsa isaarraatiin ABO'n obbo Batteen hoteela magaalaa Maqii naannoo Nookitti argama jedhamu hoteela Abbabee Giraazmaach keessaa akka humnoota nageenyaan fudhataman yeroo kanas humnootuma kanaan reebicha ragaa akka ture eere ammoo silaa ragaa ta'uu kan danda'an jedhe. Eegduun hoteelaa obbo Batteen keessaa butamuun gabaafame miliqfamuun isaaniillee yaaddoo biraa nutti fideeraa jechaan ibsa isaa keessatti eeree jira. Fakkeenyaaf namoonni ragaa ta'an jedhamanii yaadamanii tokko fakkeenyaaf waardiyaan gaafa sanaa eenyu akka ta'e maala eenyeessa akka ta'e hoteela kanas haa ta'u wantoota sana hojirraa wal qabatee nuni har'a uummanni of biraa dhabeera namoota kana hin jiranii jedhee yaada. Fakkeenyaaf immoo miseensa maatii isaas kan ta'e mana hidhaa akka jirudha. Isin waa qabaachuu dandeessu. Kan kana fakkaatan immoo namoonni achi buteen isaanii dhabaman jechuun qaamoleen kana dura dubbifamaa turan qaamoleen qorannoodhaaf illee dubbisanillee akka isaan namoota kana deebi'anii argachuu dhabanii odeeffannoowwan hawaasarraa argannedha kan kana mutaadde. Obbo Lammiin kan sirna awwaalaa obbo Battee Urgeessaa booda to'annaa jala oolfamuun isaanii gabaafame obboleessi obbo Battee Miiloo Urgeessaa amma erga to'annoo jala oolfamuun isaanii gabaafame eessa buuteen isaanii akka hin beekamnellee dabalataan dubbataniiru. ABO'n ibsa isaa irraan ajjechaan qondaala siyaasaa isaa obbo Battee Urgeessaa jaarmayaa mootummootaa dabalatee qaamoleen mirgoota namoomaaf falman kanneen akka Amnesty International fi Human Rights Watch faan akka qoratamullee gaafatee jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan qajeelchi poolisii godina Shawaa garee qorannaa hundeessee tarkaanfii fudhate jedhameen namoonni 13 to'annaa jala ooluun isaanii sababa maaliin mootummaa kan bulchiinsa mootummaa naannoo Gaambeellaa aanaalee addaa Bejeroo fi Itang keessatti rakkoo nageenyaa uumamee ture hordofe hooggantoota dhimmicha waliin hidhata qabu jedhamuun shakkaman 14 fi namni dhuunfaan tokko to'annaa jala oolfamuu hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannichaa ibsan. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii naannichaa obbo Ujuluu Giiloo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin namoonni to'annaa jala oolfaman godinarraa hanga aanaatti gulantaalee bulchiinsaa keessatti aanga'oota kan turanii fi jeequmsoota uumamanii turan keessaa harka qabaachuutti shakkamanii dhimmi isaaniis seeraan ilaalamaa jedhaniiru. Jeequmsa aanaa addaa Beejoor keessatti gaafa bitootessa 26 bara 2016 ka'ee qabeenyaa fi lubbuu namootaa baduuf sababa ta'e keessaa harka qabu jedhamuun namoonni shakkaman hooggantoota godinaa 2 fi kan aanaa 5 to'annaa jala yommuu oolfaman haaluma wal fakkaatuun aanaa addaa Itang keessatti namoonni jeequmsa kaasuun shakkamanii seeraan barbaadaman akka hin to'atamne danqaa ta'aniiru kan jedhaman hooggantoonni 7 fi namni dhuunfaan tokko to'annaa jala oolfamaniiru. Haala jeequmsa Gaambeellaa keessatti qorannoo taasisuu isaanii sagalee Ameerikaatti kan himan obbo Boggaalee Aliigaaz walitti mufannaan kan jiru saboota Anyuwaa fi Nuweerii gidduuttidha jedhanii jeequmsoonni saboota lamaan gidduutti deddeebi'anii ka'an sababoota hawaas diinagdee haa qabaataniyyuu malee irra guddeessaan garuu aangoo siyaasaa waliin wal qabataa jedhan. Tarkaanfiiwwan akkanaas yeroof furmaata haa ta'aniyyuu malee furmaata waaraa hin fidan kan jedhan obbo Boggaaleen marii siyaasaa fi araarri uummataa taasifamuu akka qabu himaniiru jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase. Sababa daangaa deebisuu jedhuun hidhattoonni naannoo Tigraay raayyaa Alammaaxaa bakkoota garaagaraa humnaan to'atanii jiru jechuudhaan bulchiinsi raayyaa Alammaaxaa beeksiseera.
Bulchiinsa yeroo Allaamaxaatti kantiibaa kan ta'an obbo Haayiluu Abarraa akka beeksisanitti bitootessa 3 bara 2016 irraa kaasee guyyoota jiran keessatti humnoonni naannoo Tigraay irraa hidhannoon dhufaniiran haleellaa raawwataniin namoonni 2 du'uu fi 3 immoo madaa'uu ibsaniiru. Itti dabaluunis humni waraanaa hidhannoon socho'u kun raayyaa Allaamaxaatti ganda Addis Biraan guutummaa guutuutti gandoota akka Taa'oo, Cegaraa, Qalqalaa fi Ceemaaroo immoo walakkaanii fi bakkoota Koosimaa jedhamanis to'ataniiru jedhaniiru. Kantiibaan magaalaa raayyaa Allaamaxaa galgala kana ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin mootummaan federaalaa xiyyeeffannoon bakkichaaf kenneeru gadaanaadha jedhaniiru. Mootummaa naannoo Amaaraarraa hanga ammaatti dhimma kanarratti wanti jedhamee hin jiru. Bulchiinsa godina kibba Tigraay obbo Haftuu Kiroos naannichatti walitti bu'iinsi hamaa ta'e hin jiru jedhanii raayyaa Allaamaxaarraa kanneen jeequmsa kakaasan dhufnaan waan jalqabedhas jedhaniiru. Dhimma kanarratti gama mootummaa federaalaarraa ministeera koominikeeshiniirraa akkasumas kan naannoo Amaaraarraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun Dasseerraa Masfinarraa geetu gabaase. Sanbata darbe jechuun eebila 5 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti lammiiwwan Allaamaxaaf naannoo isheerraa buqqa'an gara qe'ee ofiitti akka deebi'an akkasumas waliigalteen nagaa Piriitooriyaa hojiirra akka oolu ka gaafatu hiriirri nagaa magaalaa Mahoonii keessatti geggeeffamee jira. Hiriira sanatti aansuudhaan naannoleen Tigraay fi Amaaraa naannoo itti waldaangessan naannolee falmisiisoo ta'an keessatti hidhattoonni naannoo Amaaraa dhukaasa banuu isaanii qindeessitoonni hiriirtichaa himataniiru. Bulchaan yeroo kan magaalaa Allaamaxaa obbo Haayiluu Abarraa buqqaatonni irra hedduun qe'ee ofii isaaniitti deebi'aniiru deebi'uu kan barbaadaniif kan hafe yoo jiraatanis deebi'uu danda'u jechuudhaan deebii kennaniiru. Itti dabaluudhaanis kan dhukaasa bane hidhattoota Tigraay jechuudhaan himannaa qindeessitoota hiriirichaa kan haalan obbo Haayiluun ammas naannolee to'achuu isaanii dubbatanii jiran. Gara oduutti aanutti ennaa dabarru immoo Itoophiyaan buufata waraanaa naannoo addaan citte Somaaliilaand keessatti akka ijaarrattu Soomaaliyaan hin eeyyamtu jechuudhaan aangawaan olaanaan Soomaaliyaa tokko dubbataniiru. Jimaata darbe kana ministeerri haajaa alaa Soomaaliyaa Alii Umar akka jedhanitti karoora Itoophiyaan buufata waraanaa ulaa galaanaa Somaaliilaanditti ijaarrachuuf qabduuf Soomaaliyaan hin eeyyamtu jedhanii garuu immoo buufata galaanaa kan daldalaa marii biyyoota lamaanii irratti hundaa'uun eeyyamuu fi mallas jedhaniiru. Biyyi ulaa galaanaa hin qabne Itoophiyaan ji'a amajji darbe keessa Somaaliilaand irraa lafa qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 kireeffachuuf waliigaltee wal hubannaa erga mallatteessiteen booda Moqaadishoo waliin wal dhabdee dippiloomaasii keessa galaniiru. Somaaliilaand Soomaaliyaarraa addaan cituun erga bara 1991 irraa kaastee kan ofiin of bulchitu yommuu ta'u addunyaa irratti garuu biyya beekamtii hin qabnedha. Soomaaliyaanis waliigalteen wal hubannaa Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallattaa'e kun fudhatama kan hin qabnedha jetteetti. Waldhabdee Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti mul'ataa jiru salphisuuf jecha Keeniyaan Jibuutii fi Igaad waliin mari'achuun wixinee hulaa galaanaa biyyoonni naannichaa kanneen hulaa galaanaa hin qabne fayyadamoo taasisuu irratti yaada dhiyeessuu ishee ministeerri haajaa alaa Keeniyaa kamisa darbe ifoomsee ture. Ministeerri haajaa alaa Soomaaliyaa Alii Omar Rooyitersitti akka himanitti Itoophiyaa fi Soomaaliyaan gara mariitti seenuun dura waliigaltee wal hubannaan Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallattaa'e erga ifatti haqameen boodaa jedhan. Itti dabaluunis Soomaaliyaan yaadonni mariif dhiyaatan hanga abbaa biyyummaa walabummaa siyaasaa fi tokkummaa biyya keenyaa kan eegu ta'e Soomaaliyaan guutuutti mari'achuuf fedhii qabdis jedhaniiru. Dhimma kanarratti yaada gama Itoophiyaan jiruuf dubbii himaan ministeera haajaa alaa biyyattii gaafatamanii deebii hin kennine. Haleellaa Iraan Israa'el irratti raawwatte hordofee wixata har'aa pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakroon ibsa kennaniin Iraaniif Israa'el gidduu haalli jiru akka hin hammaanneef biyyi isaanii waan danda'ame hunda ni taasifti jedhan. Haleellaa diroonii fi misaa'ilotaan Iraan sanbata darbe galgala Israa'el irratti fudhatte ilaalchisuun pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakroon wixata har'aa televiziyoona BFM fi RMC waliin gaaffiif deebii taasisaniin biyyi isaanii Faransaay haalli Iraanii fi Israa'el gidduu akka hin hammaanneef waan danda'amu hunda ni taasifti jedhan. Itti dabaluunis Israa'el gara jeequmsaatti deemuurra Iraan adda akka baafamtu taasisuu qabdi jechuun gaafataniiru. Chaanselarri Jarman Olaaf Scholz wixata har'aa ergaa wal fakkaataa dabarsaniin Iraan haleellaa dabalataa Israa'el irratti akka hin raawwanne akeekkachiisuun Israa'elis haala kana gara hammeessuutti kan geessurraa ga'ee ishee ba'achuu qabdi
ta'uutis jalaniiru. Aangawoonni Israa'el wiixata har'aa manneen barnootaa hojii akka jalqaban beeksisuun bakkoota tokko tokkotti immoo walitti qabamuun dhorkaa akka ta'e ibsaniiru. Miidiyaaleen mootummaa Iraan akka beeksisanitti immoo sababa haleellaa Israa'el irratti fudhataniif buufataaleen xiyyaara biyyattii hojii dhaabanii kan turan gara hojii idilee isaaniitti deebifamuu himaniiru. Hooggantoonni biyyoota garaagaraas gochaa Iraan kana balaaleffachuun walitti bu'iinsichi akka hin babal'anne jechuun akeekkachiisaa jiru. Hoogganaan humna waraanaa Yuunaayitid Isteets Lloyd Austin fi ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Antony Blinken dilbata kaleessaa hooggantoota biyyoota Saawud Arabiyaa, Tarkii, Masrii fi Joordaan waliin dhimma kanarratti bilbilaan dubbataniiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden sanbata darbee galgala ministeera muummee Israa'el Netanyaahuu waliin bilbilaan erga dubbataniin booda gareen nageenya biyyaalessaa Yuunaayitid Isteets dhimma kanarratti walgahii akka taa'anii fi naannoo michuu isaanii Israa'el keessatti hammaataa akka hin dhufneefis akka irratti hojjetan ibsaniiru. Dubbii himaan humna waraanaa Israa'el Leetanaal Koloneel Piiter Liirner CNN'tti akka himanitti Iraan dirooniiwwan 170, misaa'eloota baalastikii 120 fi misaa'eloota kiruuzii 30 haleellaa Iraan irraan gara Israa'elitti taasifamuu himanii baay'een isaanii Iraan irraa, kaan isaanii immoo Yemanii fi Iraaq irraa furguggifamanis jalaniiru. Haleellaawwan Iraaniin Israa'el irratti banaman kanaanis humni ittisaa qilleensarraa Israa'el Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoota michoota ishee biroo waliin ta'uun dhibbeentaa 99 fashalsiisuu Israa'el ibsiteetti.